Sabru, Baro Tumsa, Elono Keltu, Jarra Pagada, Abisho Garba, Haile Fida, Mano Mazanur, Haile Mariam Gamada, Garasuruki, Asafa Sharanami, Batarabdi, Ali Shone, Oli Kadingilifi, Adam Sabro. jiru dhiisanii waliin mari'achuu qabu jedha dhaabbata International Crisis Group xiinxalaa olaanaa dhaabbatichaa dubbisneera. Concerns are based upon yaaddoon keenya dhibdee siyaasaa yeroo dheeraaf ture irraa kan maddeedha. Marii paartilee siyaasaa har'a Adaamaatti geggeeffame irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan obbo Leencoo Lataa waa'ee marichaa ilaalchisuun haasofsiifneera. Carraa sadiitu nu dabree badii gaafa sana goonewu qajeelfanne malee si arfaffaa amma nu dhufe kanas dogoggoruu keenyatti malaa qajeelfanne. Odeessaalee gaggabaaboo as qixeeffannee siyaasaa naannolee Itoophiyaa adda addaa dhimma ijaarsa sirna dimookiraasii fi laafilaamee irratti mari'ataniiru. Mariin kun duraan paartilee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti adeemsifamaa akka ture yoo ta'u kamiilanaa kun garuu paartilee naannolee Itoophiyaa biroo sirmaachiseera. Koree qindeessituu marii kanaa keessaa tokko kan ta'anii fi maricha irratti barreeffama kan dhiyeessan obbo Leencoo Lataa mariin dhibdee Amaaraa fi Oromiyaa furuuf jalqabee gara biyyaatti ce'eera jedhan. Koree qindeessituutu jirti nuti nama afurii lama Amaaraa lama Oromoodha isaan kanatu qopheesse. fuulleffannaa isaa maali? Nuti Amaaraa fi Oromoo duwwaatti mariin akka hafuun barbaannu bal'isuu barbaanna. Bal'ifnee mariin ka biyya guutuu akka ta'u kun Amaaraa fi Oromoo irraa gara sattaanutti tarkaanfachuuf qophii duraati. Mariin kun kana durallee Amaaraa fi Oromoo gidduutti jalqabamee ture isatu itti fufe amma maaliif Amaaraa fi Oromoo qofa ta'ee ka jedhan jiru paartileen biraallee kan naannoo biraallee dabalamuu qabaa ka jedhan jiru. Amma daballee kaakuno dabaluu jalqabne kanaan dura dhibdee Oromoo fi Amaaraa furuuf jalqabne ammoo Oromoo fi Amaarri wal taanaan biyya kanan tasgabbeessa isaan lamaan wal dhabnaan dhibdee guddaa ta'a. Kanaaf sanaaf xiyyeeffannaa kennuun dhibdee qabanatti hin fakkaanne achumatti hafuun garuu dhibdee ta'a. Amma namoota barreeffama dhiyeessan keessaa tokko isin kan isin irratti dhiyeessan maali fuulleffannaan barreeffama keessan? Maaliifitu si'a sadii carraan argamee dimookiraasiitti ce'uu hanqannee hafnee kan jedhu. Carraa sadiitu nu dabree kun maaliif ta'e duuba deebinee yoo sana laallee badii gaafa sana goonewu qajeelfanne malee si arfaffaa amma nu dhufe kanas dogoggoruu keenyatti malaa ka jedhu. Furmaanni isaa maal keessan isin? Furmaanni isaa aadaan jijjiiramuu qaba. Aadaa politikaa hin qabnu. Aadaa politikaa horachuu qabnu. Dimookiraasii hin qabnu. Sun ijaaramuu qaba. Kun immoo yeroo fixa. Mariin paartilee siyaasaa biyyattii akkasumas aadaa siyaasaa biyyattii fooyyessuuf taasifamu kun filannoodhaan duratti cimee itti fufuu qabaa jedhan. የኢትዮጵያ ችግሮች በጣም ብዙ ሀያሌ ዓመታት የነበሩና rakkoon Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsisedha. Rakkoolee kanneen furuuf waltajjii akkanaa qopheessanii mari'achuun baay'ee murteessaadha. Heera bareedaa qabna. Garuu rakkoon keenya hojiirra oolchuu irratti. Itoophiyaa yeroo tokkoon gara dimookiraasiitti ni ceeti jedhanii yaaduun rakkisaadha. Itoophiyaan yeroo tokkoon gara dimookiraasiitti ni ceeti jedhanii yaaduun rakkisaadha. Rakkoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa irratti waliin gallu, heera mootummaa irrattis, dhimma Finfinnee irrattis sababoota hedduu irratti waliin gallu. Rakkoolee akkanaa marii akkanaa kanaan furuun kan danda'amu. Dhimmoota hedduu irratti waliin galle kunneen mariidhaan osoo hin furin jarjarsuudhaan filannootti seennaan rakkoo hamaa keessa biyya galchuu mala. ምርጫው ዲሞክራሲ ሊያመጣ ስለማይችል እና ከዛ በፊት አሁን ባለንበት ሁኔታ አገሪቷ ሰላምና መረጋጋት ያስፈልጋታል። Namoota marii kana qindeessan keessaa tokko ta'an Dr. Dimaa Naga'oo mariin kun sirna dimookiraasii biyyattii keessatti ijaaruuf galtee ka ta'uudha jedhan. Waggoota 50 darban mootummoonni jijjiiramanis sirni uummattoonni biyyattii fedhan ijaaramuun maaliif dadhabame ka jedhu ijoo marii kanaa ta'us dhaabbati waa'ee wal dhibdee qoratu International Crisis Group muddamni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu jiru cimee walitti bu'iinsatti ce'uu malaa jedhe. Gareen kun muddamni qaamolee lamaan gidduu jiru hammaachuun dura yaada furmaata ta'uu malu jedhe dhiyeesseera. Yaadni furmaataa ijoon gareen kun dhiyeessee qaamoleen lamaan halduree isaanii isaan kaa'an laaffisanii mariif gadi taa'uu akka qabanidha. Xiinxalaa olaanaa dhaabbatichaa akka ta'e Wiiliyaam Daviisan dhimma kanarratti dubbisneerra. Yaaddoon keessan maalii eessarraa madde jennee ka gaafanne deebisuun eegala. But the concerns are based upon quite a long-running political dispute. yaaddoon keenya dhibdee siyaasaa yeroo dheeraaf ture irraa kan maddeedha. Bara 2018 wayita jijjiiramni siyaasaa eegalee irraa ka'ee kan jirudha. Rakkoon siyaasaa mudatee gabbatee hanga heera mootummaa irratti wal dhabuutti ga'eera.
keessattuu filannoo alanaa irratti. Bara kana mootummaan naannoo Tigraay filannoo mataasaa gaggeesseera. Filannoo kana mootummaan federaalaa fudhatama dhoowwate. Kun garaagarummaa guddaa qaamolee lamaan gidduutti uume. Naannoon Tigraay mootummaan federaalaa aangoo bu'uura heeraa qabu harka hin qabu jedha. Mootummaan federaalaa immoo filannoon naannoo Tigraay seeraan aladhaa jedha. Kanadha ka'umsi rakkoo. Yaadduun keenyas asirraa madde. Dhiyeenya kana immoo dhimmoota humna waraanaa fi tarkaanfii fudhachuun wal qabatan dhaga'aa jirra. Kun immoo dhimma salphaatti ilaalamu miti. Dhimmi biraan madda rakkoo ta'e immoo ramaddii baajataati. Mootummaan federaalaa bulchiinsa sadarkaa naannoo gadi jiraniif baajata ramaduusaa mootummaan naannoo Tigraay hin fudhanne. Keessattuu baajetii hojii raawwachiiftuuf ramadamu dhabuun wal qabatee mootummaan naannoo Tigraay federaalli heera mootummaa sarbaa jiraachuu dubbata. Crisis Group qaamoleen lameen haal duree tokko malee walitti dhufuun rakkoo jiru furuu qabu jechuun yaada kenne. Kanarrattis William Davison yaada kenneera. Well, that's not exactly the phrase that we use, but the point is that some of the preconditions in place are a major obstacle to negotiation. Haal dureewwan walitti dhufanii araara buusuuf barbaachisan jiru. Fakkeenyaaf paartii naannoo Tigraay bulchuu marii eegaluun dura hidhamtoonni siyaasaa hundi yaa eekaman jedha. Mootummaan federaalaa immoo hidhamtoota siyaasaa kanneen yakkoota ciccimoodhaan himatamanii jiran ni hiika jedhanii yaaduu rakkisaadha. Kanaafuu dubbatanii rakkoo jiru furuun dhimma yeroo itti hin kennamne waan ta'eef naannoon Tigraay fedhii isaa achumatti dhiisee gara haasaa mariitti seenuu qaba. For some sort of talks to convene. Crisis Group naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa irraa dhimma kanarratti quunname qaba. Qaamoleen lameen kunniin yaaddoo keessan ni qooddatu gaaffii jedhuufis akkas jedheera. I think everyone realizes that this is a very serious political dispute. Dhimmi kun dhibdee siyaasaa ulfaataa ta'uu namni hubata. Mootummaan federaalaa fi naannoon Tigraay ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachaa jiru. Federaalli mootummaan naannoo Tigraay seeraan alaa jedha. TPLF fi paartileen siyaasaa biroon akka kana fudhatanis fedha. Yaadi TPLF hidhamtoonni siyaasaa yaa'ikaman jechuun dhiyeessees waan milkaa'u miti. Kanaafuu yaadi Crisis Group dhiyeessu osoo rakkoon kana caalu hin mudatiin qaamoleen lameenuu ammumaan waliin mari'atanii gara furmaataatti deemuu qabu. Haal duree mariif inni tokko kaasu isa kaan biratti kufaa ta'a. Qaamni tokko yookiin ammoo qaamoleen lameenuu haal duree jedhamu mara dhiisanii gara waliigalteetti hin dhufan yoo ta'e Itoophiyaan waraanatti seenti. Gocha badii kan ammoo qaamni fedhu jira jennee yaadnu. Kanaafuu hundaafuu kan fayyadu waliin mari'atanii furmaata kaa'udha malee wal gaareffachuu miti. Obviously utterly disastrous and nobody's interested. Dhaffaa caamsaa fi waxabajjii keessa gochuuf yaada ka'umsaa dhiyeessee boordichi kana ka ibsee waltajjii marii guyyaa har'aa qopheesse irratti biyyaalessaa qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dubbii Doonaald Tiraamp dhimma hidhichaa irratti dubbatan mormuun mallattoo walitti qabuuf akka jiru himee mallattoo walitti qabuu bor irraa kaasee jalqabu kanarratti namoonni 100,000 fi 50,000 ta'an ni hirmaatu jedhamee eegama. Tiraampiif Baayiden bulchiinsa Ameerikaa murteessaa taate Filooriidaatti morkii jabaa geggeessan. Bulchiinsa kanatti Joo Baayiden deeggarsa argachuun Doonaald Tiraamp garaagarummaa xiqqoon dursaa jiru. Naannoon kun filannoo US keessatti kirkirri lafaa cimaan Tarkii fi Giriik rukute lubbuu galaafate kirkira Reektar iskeelii 7 jedhame kanaan gama Tarkiin namoonni 4 lubbuu dhabanii 120 ammoo miidhaman. Namoonni 200 siqaan Awurooppaatti ce'uuf yaalaa turan bidiruun ittiin imalaa turan dhiyeenya Senegaalitti dhidhimuu isheetiin du'uu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksisee namoonni 60 ammoo balaa qaqqabe kanarraa. Hojjettoonni fayyaa magaalaa Finfinnee wal'aansa koronaa vaayirasii hojjetan waadaan isaaniif galame raawwatamuu dhabuu isaatiif komii dhiyeeffataa jiru. Himannaa ogeessota fayyaa kanaa fi deebii biiroon fayyaa magaalattii walitti qabuun qopheesse Galaana Balaa. Wiirtulee koronaa vaayirasii to'achuuf waajjira eegumsa fayyaa Finfinnee jalatti dhaabatan keessa ogeessonni fayyaa hojjetan waadaan yeroo garaa garaatti isaaniif seename akka hin raawwatamne komii dhageessisan. Manni maree ministeerotaa kora dhaabbataa 83ffaa caamsaa 14 bara 2012 geggeesseen ogeessotni namoota COVID-19 qabamaniif tajaajila kallattii kennan durgoon addaa akka kaffalamuuf murteessu ogeessonni fayyaa BBC'n dubbise himaniiru. Bakka bu'aa ogeessota fayyaa Finfinnee akka ta'an obbo Kadir Saalii akkana jedhu. Yeroo yeradichi biyya galee namni baqataa turetti illee dirqama ogummaa keenyaa baachaa ture. Seeruma isaan baasan gaafachaa jira. Uummanni gibirri isiniif dhiifameera jedhatu yaada. Dabalataan manni isiniif kennamaa jedhanii waadaan galamee odeeffannoo barbaachisu galchinee turre. Amma garuu daataaf naannaa jirra. Deebii jedhu kennuudhaan hanga yoonaan nuuf hin kennu. Biiroo eegumsa fayyaatti itti aanaan itti gaafatamaa biiroo
Dr. Mulugeeta Ndaale dhimmicha gaaffii dhiyaateef akkas jechuun deebii kennan. Qajeelfamichi erga bahee booda hojiitti hiikuurratti rakkoon mudate. Jalqabaa warra kallattiin dhukkubsattoota koronaa vaayirasiin qabaman ogeessota yaalanii fi ittisa dhukkubichaa irratti hirmaataniif ture durgoon addaasuun kan eeyyamame. Haa ta'u malee ogeessi hunduu kallattii fi alkallattiin hirmaachaa waan jiraniif raawwachiisuun nu rakkise. Kana malees gaaffiin bajataa raawwiidhaaf danqaa biraadha. Bulchiinsi magaalattii baasii guddaarra waan jiruuf sana baachuu waan danda'u miti. Kanaaf akka filannoo biraatti kan fudhatame erga weerarichi biyya seenee as ogeessota fayyaa koronaa vaayirasii irratti hojjetaniif gibira irraa hir'isuudha. Dhimma kanarratti hojjettoota waliin mari'ataa jirra. Dhumarratti ogeessonni fayyaa kun maal gochuuf akka yaadan gaafatamanii akkas jechuun dubbatan. Jalqaba kutaa magaalaa Gullalleetti hojjetaa wiirtuu COVID-19 kataan obbo Diinoo Jamaal akkas jedhu. Nuti jalqaba yeroo akkasitti gurmoofnu mormii hojii dhaabuu yaadne. Ogeessi fayyaa kamii hojii isaa akka hin dhaabne bakka bu'aasaa ergate. Bakka buutonni ammoo erga mari'atanii booda koree filatani. Koree kanadha kan socho'aa jiru. Gara fuula duraas mormii hojii dhaabuu osoo hin taane dhimma keenya mana murtii geessuu ejjennoo jiru. Ogeettiin fayyaa maqaan ishee akka hin dhaamne barbaaddu akkas jechuun komii qabdu ibsatti. Dirqama ogummaati, dirqama biyyaati. Ani hojii dhaabee jennaan namoonni du'an jiru. Sababii kootti lubbuun namaa waan darbuufi. Ogeessi fayyaa kakatee kan ba'e waan ta'eef hojii dhaabuu hin danda'u. Kanaaf mormuu yoo baattees mirgi keenya sarbamneeti jiraachuudha. Qajeelfamni osoo hin bahin dura fedhiin hojjechaa turre. Erga qajeelfamni ba'e booda garuu biiroon fayyaa Finfinnee kan hojiirra oolchuuf hin barbaanne. Dhimma manni ogeessotaaf kennamuuf waadaa seename raawwanne jedhuufis akka waajjiraatti akka hin jirre kan himan aangaan biiroo fayyaa magaalichaa bulchiinsa magaalaaf garuu gaaffiin dhiyaateera. Odeessa keenya sadhumaatiin yuutuubiin raayyaa istuudiyoo dabalatee walleewwan afaan oromoon hojjetaman hedduun yeroo dhiyoos ugguramanii kaan ammoo guutummaan haqamaniiru. Hordoftoota 200,000 ol ka horatee fi artistoota oromoo hedduuf utubaa akka ta'e raayyaa istuudiyoon cufamuunsaa namoota hedduu miidheera. Maalumaafuu namni yuutuubii fayyadamu tokko qajeeltoo akkamii kabajuu qaba ka jedhu irratti magaalaa London kan jiraatan ogeessa IT obbo Haniis Abdii dubbisneera. Namni yuutuuba akka biizinasiitti tiriit godhuu qaba. Waan sana eegaltu wantoota hordoftu jira. Ni sababoota ijoo yuutuubiin ittiin tarkaanfii fudhatu maal faadhame? Nama arrabsuu, reetiin, koppiraayit, priority issue guddaadha. Kontentii namni tokko kireet godhe namni biraa fuudheetiin akka ofii fakkeessee kanuma koppii godhanii dalaguu keenyaaf nama du'ee kontentiin kun chaayildii fi miti kan jedhu dhiiga agarsiisuun reeffa namaa wantoota akkanaa kunniin gaayidlaayinii jiraatiin ala. Amma afaan oromoo keessatti muuziqaa gubbatti fakkeenyaaf dhiigaan ta'ee billoo qabattee ta'ee wanta namni kenna akka aadaatti fudhatu garuu bakka biraatitti ageemsa gaayidlaayinii waan ta'uuf kenna baay'ee bakkeenya itti miidhaan hubannaa keessa seenu kompiitarri already filter godhuu waan hin dandeenyeef afaanicha afaan biraa waan ta'eef jechuudha. Sababa san karaa namaatiin akka filter godhamu godhame jechuudha. Karaa namaatiin filter yoo godhamu fakkeenyaaf amma namni tokko yoo kaampaanii sun keessa kan dalagu ta'e yoo jibbaa oromoo qabaatu ta'e roongilii gara advaayis godhee wanni sun bu'uu ni mala. Garuu abbichi galmatuu qaba. Abbichi iyyatee evidensii dhiyeeffatee akkasitti deemuu hin danda'a. Sababa kanaan maal dhabuu danda'u? Gara fuulduraatti akkamittiin itti adeemamuu qaba jettume. Amma fakkeenyaaf namni tokko yuutuuba banatee eegalisuun isaa guddatee bakka guddaa ga'e booda hubannaan alatti akka tasaa yoo gaayidlaayinii kan keessaa ala ba'ee yuutuubni isaa guutuutti cufame kontentii san hunda luus godha. Kontentii qofa luus godhuu miti wantoota ifaa jiran ta'eef hubama. Fayyaa isaatti irratti rakkoon dhufuu mala. Even kaampaaniileen hedduu warrootuma amma miidiyaa oromoo ta'ee warrootuma yuutuuba onarra ta'aniitiin yuutuubaroota ta'aniitiin dalagan hedduu isaanii wagguun laalu kontentii koppiraayitii qabu hedduuf jalaa qaban. Nama atleast xiqqoo waloo kana keessa biizinasa kana keessa turee fi nama teekinooloojii irraa hubannaa qabu dhiyaatanii gaafatanii irraa hubatanii kuniin deemuun bareeda yoo san hin taane wanta yeroo dheeraa.
namoonni ajjeefamaa jiraachuu hawaasni dubbata. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa gama isaatiin ajjeechaan Awadaayitti ta'e dogoggora ta'uu kan amane yoo ta'u, kan Shaashamannee tarkaanfii seeraa kabachiisuuf fudhatamee jedhee jira. Ajjeechaa Sabbatatti raawwatame immoo kan rakkoo wal jidduutti uumameen mudateef shakkamtoonni to'annoo jala ooluun himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Yeroo torbaan lama hin caalle keessatti Oromiyaa bakka garagaraatitti namoonni ajjeefamaatiin jiraachuun hedduu dhaga'amu jira. Ajjeechaa kana keessaa namoota kallattiidhaan qaamni nageenyaa mootummaa ajjeesan jiran jedhanii akkuma dubbatamaatiin jiru qaamni eenyummaan isaanii hin beekamnellee namoota ajjeesaa jiraachuutu himame. Isa kana keessaa nama qaamolee nageenyaatiin Harargee Awwadaayitti lubbuun isaa ba'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu ta'uun isaa kan himamu. Obbo Fiqaaduu Toleeraa Shaashamanneetti qaamolee nageenyaatiin kallattiin ajjeefamuu dubbatan. Namni gama biraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen Sabbataatti ajjeefamaniitiin jiran jedhaman luba Phexros Tasfaayee Aagaa tajaajilaa Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uu isaaniitu himame. Haati warraa luba Phexros Tasfaayee Aagaa aadde Buzunesh Tasfaayee yeroo hedduu namoonni afaan Oromootiin maaliif wangeela lallabda jedhaniitiin isatti dheekkamaatiin turan jiraachuu fi na sodaachisu jedheellee natti himee ture jedhu. Karena negara ini kita dengan ini sejarah kami negara ini harus anak kecil ini hidup seperti di dunia karena mereka juga bukan yang standar kira-kira itu nanti itu nanti kita juga karya itu nanti ini negara ini kita seperti negara ini harus kita di negara ini saya ini negara ini ini tahun yang itu berapa dari ini besar ini jalan ini dia pintu terus amal itu jadi besar sih ada itu ini besar ada ini sama itu jalan kita ini benar sih ini ini itu ini aku terus itu dari yang itu
waan tibba kana ta'aatiin jiruun wal qabatee deebii akka kennan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad gaafannee jirra. Obbo Jibriil illee taateeleen hundayyuu dhuguma ta'uu dubbatanii garuu isa kana keessa kan dogoggoraan ta'e kan seera kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee fi kan qaamolee gama biraatiin illee raawwatametu jira jedhu. Namoonni miidhaman kun namoonni tarkaanfiin fudhatame jedhamu kun muraasni kan gara mootummaatiin hanqina irraa ka'ee namni tarkaanfiin dhuunfaa tarkaanfii fudhatee jira. Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi